Trippier's outswinger. Maguire, Kane! Waancaan Awurooppaa bara 2024 biyyoota 24 gidduutti waxabajjii 14 hanga adoolessa 14tti turtii baatii tokkootiin booda olaantummaa Ispeeniin goolabame. Biyyoonni kunniin ramaddii jaatti qoodamuun wal dorgomaa kan turan yoo ta'u, dorgommii kana walumaa galatti taphoonni 51 kan taphatamanidha. Rukuttaan rogaa yookaan koornaan waliigala 499 taphoota waancaa Awurooppaa kanaan dhiitamaniiru. Galchiiwwan 117 tapha hanga xumura waancaatti taasifame irratti kaawwamaniiru. Balleessaawwan yookaan faawoliin 1137 taphaan ala offsaayidii 165 waancaa Awurooppaa bara kana taasifame irratti mul'ateera. Balleessaawwan yookaan faawoliin 1137 kaardiin akeekkachiisaa 240 taphattoota balleessaa raawwataniif kennameera. Isaan keessaa taphattoonni Turkiyyee kaardii akeekkachiisaa 20 fudhachuun biyya riikardii qabattee taatee jirti. Kaardiin diimaan 6 laatamaniiru. Trippier's outswinger. Maguire, Kane! Taphattoonni galchiiwwan 3-3 lakkoofsisuun taphattoota bara kana galchii baay'ee lakkoofsisan ta'aniiru. Ingilaand waancaa kana dhabdullee Harry Kane galchii 3 biyyasaaf lakkoofsisuu danda'eera. Musiyaalaan Jarmaniif Daanii Olmoo Ispeeniif galchii 3-3 lakkoofsisaniiru. Rodriin ammoo biyyasaa waliin shaampiyoonaa ta'uu irra darbee taphataa cimaa waancaa Awurooppaa kan bara kana ta'uu danda'eera. Lamine Yamal, what a story. 16. Ola deeman egeree kubbaa miilaaf abdachiisu Lamine Yamal biyyi isaa Speen akka shaampiyoonaa taatuuf ga'ee leencaa taphateera. Taphataa dargaggeessa waancaa Awurooppaa jedhamuunis badhaasa argateera. Taphataan kubbaa baay'ee mijjeessee hiriyoota isaaf kenne Lamine Yamal kubbaa 4 mijjeessuun sadarkaa jalqabaan goolabe. Biyyi galchii hedduu lakkoofsiftee shaampiyoonaa dorgommii kanaa taate Speen galchii 15 lakkoofsisuu yoo goolabdu, Jarmaniin galchii 11 lakkoofsisuun Speenitti aantee jirti. Ramaddii A yookaan Group E jalatti waancaa Awurooppaa bara kana taasifameen biyyoonni 4 ramadamanii turan qabxii wal fakkaataa 4 qabaachuun gara marsaa itti aanutti dabarsuuf taateen mudates kan ajab nama jechisiisee fi jaallattoota kubbaa miilaa afaan qabachiise ture. From desperation to